السلام عليكم jirtu akkam nagaa daawwattoota keenya arraba keenyatti argamu Baabbilee namoonni baay'een keessan nagaa Baabbilee kana kan dhuftanii ilaaltanii kan footoo isaa agartanii kan viidiyoo isaa agartanii arra magaalaa Baabbileetii fi dhagaa Baabbilee isin daawwachiisuudhaaf dhufnee jirra. Haga gubbaatti ol baanee dhagaa Baabbilee kan isin daawwachiifnu ta'a. Haga xumuraatti viidiyoo kana daawwachuun nu faana tura. Yeroo kanatti halaala ollaaltu akka waan kufuu yookaan yoo tos akka waan irraa kufuu fakkaata garuu waan kufuu miti abadi yeroo dheeraa waan akkanatti turedha. Baabbilee tuni dhagaa kanaa fi akkasuma arbiniit akka jiru looyizii kanaan akka beekamtus namoonni Baabbilee kana jiraatan nu himanii jiranii. Kanaafuu gaa turtiin keenya Baabbilee isaatiifuu akkuma tifetti jira. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya asiin karaarraa gabbuunee keessa kana gabbuunee dhagaa kana gama gubbaatitti ol baanee hiriyees daawwannee isin daawwachiisuudhaaf yaalii goone yoo karaan jiraate ol baanee gama gubbaarra baaname. Dhagaan kana tursii kana keessa yaane kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhagaan Baabbilee kunoo nu gubbatti argama. Karaa gamasitti dhiifnee laga kana keessa yaane dhagaa gubbatti ol ba'uu jirra. Nu faana turaa ol baana. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan itti argamnu dhagaa Baabbileeti. Magaalaa Baabbilee gama sanitti dhiifnee gama kana magaalaa Jigjigaa gamasitti dhiifnee jidduu kanatti kan argamu dhagaa Baabbilee jirra. Dhagaan Baabbilee kun dhagaa seenaa yeroo dheertuu qabu. Yoo akkanatti asii ol laaltu waan xiqqaa walirra kaayame yookaan waan irraa kufuu danda'u fakkaata. Garuu waan kufuu miti yeroo dheeraadhaaf akkanatti ture. Magaalaan Baabbilee yookaan Baabbilee tuni kana malees arba akka qabdus ni himanii akkasuma wantoonni isin itti beekamtu dhagaa fi arba dabalatee oomisha looyiziiti. Arra Baabbileetti argamna. Turtii keenya magaalaa Baabbileetii fi dhagaa Baabbileetiif nu faana turaa daawwadhaa isiniin jala. Hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf qabeenyi uumamaa Oromiyaan qabdu hedduu guddaadha. Keessattuu qabeenyi Oromiyaa bahaa jiru kan dhugaa dubbachuudhaaf waan keessa deemamee hin quufamne waan keessa deemamee hin dhumanneedha. Haga nu danda'ametti guutuu Oromiyaa tana keessa deemnee qabeenya uumamaa Oromiyaan qabdu hunda isin daawwachiifnee warra hin beekne barsiifnee beeku yaadachiisuudhaaf yaalii goona. Dhugaa dubbachuudhaaf dhagaan Baabbilee gamanaanis gaara gaara lamaanuu dhagaadhaan marfamtee jirti. Jidduu tana qilleensa bareedaa jira. Baabbilee dhuftanii itti haara galfattanii itti bashannantanii ijaan waan gaggaarii magariisa daawwattanii akka itti gammadan abdii guddaan qaba. Amma dhagaa kana hunda hogguu akkana laaltu akka waan namni uumee yookaan namni tottolchee walirra kaayee diizaayin godhee fakkaata. Garuu diizaayina rabbiiti kuni akkanatti haalinni kireet godhee uumee qabeenya uumamaa kan rabbiin uume gaa rabbiin nama jaalatuuf kanna. Oromiyaan balloon qabeenya babbareedaa akkanaa kana qabdi. Yeroo hunda Oromiyaa tana hunda keessa deemnee isin daawwachiifna. Bakka akka dheeyinee isin daawwachiifnu barbaaddan yookaan laaluu barbaaddan
comment irratti nu barreessaa video kana share gochuudhaan wal biraan gaa like godhaa subscribe gochuudhaanis maatii keenya ta'a. Amma immoo katti argamnu dhagaa Baabbilee dabarree magaalaa Baabbilee guddittiitti argamna. Bakka kanatti yeroo ol baatu ganaan xumuramne ijaaromsisi deemaa jira. Gaafa ol baatu magaalaa Baabbilee gamaa gamanatti jechuudha guutuutu asirraa daawwatta. Asirraas magaalaa Baabbilee kan isin daawwachiifnu ta'a. Nu faana tura. Hayyee hordoftoota keenya magaalaan Baabbilee gubbaarraa akkana fakkaatti. Gubbaarratti ol baanee isin daawwachiisaa jirra. Magaalaan Baabbilee kana fakkaatti. Dhagaa Baabbileetis daawwannee magaalaa Baabbileetis waliin daawwannee viidiyoo itti aanu keessatti magaalaa biraa viidiyoo haariyaan walitti kan deebinu ta'a. Haga ammaatti warreen wajjin turtan